kenna ijasina kenna Natu tokkumma hundee bilisummaa Afaan Oromoo hundee Oromummaa Afaan Oromoo hundee Oromummaa Baga nagaa walitti deebine barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffatu seerluga afaan Oromooti. Kanaan dura kan baranne seerluga afaan Oromoo tahee isa biraatii jechuudha. Har'a kan barannus seerluguma afaan Oromoo isa biraati tokkoo miti. Hiikaa jechoota afaan Oromootis baranneetiin hin bira dabarree jechuudha. Nama wahiitu maal na gaafate beeytaa? Miskiina dhugaa yoo dhugaa isinitti namni kun miskiina beeyte. Afaan kan keessan kana namni beeku hin jiraanaan jedhe. Namni beeku hin jiraanaan jedhe. Abboo lafeessi gowwaa jedheen. Maali lafeessi gowwaa jechuun maal jechuudha naan jedhee beeytaa? Foon isaa gowwoomee du'ee irratti bira dabree ammas lafeen gowwoomte. Sababni isaa nuti namni afaan keenya haasa'u Oromoon afaan keenya haasa'u miliyoona 65 oli. Hanga har'aa gogiliin waan keenya beekuu irratti xiqqoo hin rakkatti. Beeytaa yoo ani waan tokko gogil godhu ani sin beeku naan jetti. Afaan jalaa yoo itti deebiseetiin gogil godhu ammoo baga nagaan dhufte jetti. Kanaaf kana hunda irraa hafuudhaaf maaltu nu barbaachisa? Sirriitti afaan keenya afaan teknooloojii godhu. Namticha gaafii na gaafatasaniif maaliin jedhee deebisee beeytaa? Namni afaan keenya dubbatu miliyoona 65 oli. Garuu kan ittiin har'a maqaan biyya sanii Itoophiyaa sanii ittiin uf waamtu aadaa Oromoo, seenaa Oromoo, eenyummaa Oromootiin addunyaa irratti uf beeksifti. Garuu kan isiin jalatti dhokattu filaagii gosa biraati. Kana jalaa mulqinee baasuudhaaf, kana irraa afaan keenya qulqulleessuudhaaf, ummata kana saaxillee afaan keenyaa fi aadaa keenyaa fi seenaa keenyaa fi eenyummaa keenya addunyaa irratti agarsiisuudhaaf irratti hojjechuutti jirran jeen beeyte. Kanaaf edaa Oromoon kanaa jedhee yeroo inni gogil godhu si fa'a keessatti arge. Ana fa'a keessatti ilaalee edaa atis kana hojjetaa jirtaa jedhee akka gaafasiniitii namni hordofaa jira jechuu barbaadeeti. Walumaa galatti gara seerluga afaan Oromootitti isin haa dabarsu. Amma heega seenaa namni naan gaafate takkaahu ammootiyyuu naan haasa'e eegisinitti himee jechuudha. Har'a kan barannu seerluga dheengadda irraa baranne jechuudha. Har'a kalammaffaadha. Har'i kalammaffaadha. Har'i kalammaffaa kuni ibsa xumura haalaa yookaan ammootiyyuu adverb of manner jedhaniini jechuudha. Maal jechuudha isa kana jechuun? Adverb of manner jechuun maal jechuudha? Mee asirraa haa hubannu. Kana jechuun akkaataa gochi itti raawwatame waan ibsuu jechuudha. Kana malees gaafii akkamitti jedhuuf deebii waan kennu jechuudha. Gaafii akkamitti jedhuuf deebii kennaa jechuudha. Nam tokko yeroo wanta tokko si gaafate wanti tokko akkamitti akkana ta'e akkana haala yookaan ammoo reason wanta ta'e ibsa gahaa kan isinii kennu jechuudha. Asuma as gubbaarratti illee ibsa xumura haala kamiin akkamitti wanti kun kan ta'eef kan deebii kennu jechuudha. Mee gabaabumatti gama fakkeenyaatitti isin haa dabarsu. Fakkeenya kana yoo ilaaltaniitiin jettan waan baay'ee irraa hubattan. Kan afaan kana dhageettan, kan afaan kana beeytan gadi fageennaan ibsi xumurri haalaa yookaan ammoo adverb of manner kan jedhu kun maal akka ta'e ni hubattanii jechuudha. Fakkeenya wanti tokko takkaahu barmoonni tokko takkaahu ammoo hommaan kamiiyyuu fakkeenya qabaateetiin hin jedhe it's easy to understand for anybody else si qofaayyuu miti jechuudha. So suuta kuni fakkeenya ibsa xumura haalaati. Suuta fakkeenya isaati. Dafee suuta faallaan suuta dafee. Atattamaan humnaan waan akkasii sirriitti fi kan kana fakkaatan
fakkeenya isaatii jechuudha. Mee hima keessa galchinee yeroo fakkeenya kanatti fayyadamnu akkamitti hima keessa galchinee fakkeenya kanatti fayyadamnu? Mee maal irraa fahamnu? Haa ilaallu mee wajjin gama hima keessa galchineetiin itti fayyadamu irratti maal akka keessaa argannu jechuudha. Well, abdiin hojii manaa sirriitti hojjeta. It means he is not lazy student. Barataa cimaadha jechuudha. That means he is clever student. Kana jechuun maal jechuudha? Abdiin hojii manaa sirriitti hojjeta. Hojii manaa assignmentii isaaf kenname takka hojii manaa isaa kenname sirriitti hojjeta. Akkuma barattoota kennaa jechuudha. Barattoonni kennaa ammoo hojii manaa isaa kennineetiin hin jenne isaanii kennine sirriitti hojjetu. They are so funny, they are so clever and they are like talent, activity sirriitti qabanii jechuudha. So abdiin hojii manaa sirriitti hojjeta. Astii kanatti sirriitti kan jedhu kun ibsa xumura haalaati. Ibsa xumura haalaati. Sirriitti akkamitti sirriitti jajjabinaan haala bayeessa ta'e tokkoon haala gaarii ta'e tokkoon hojjetaa jechuudha. Sirriitti kan jedhu kuni ibsa xumura haalaati. Astii kanatti sirriitti kan jedhu kana jechuudha. Okay? Kana fakkaataa jechuudha. So inni itti aanu maalidha? Inni itti aanu maalidha? Maammoon dafee hirriba dammaqe. Akkamitti dafee si'aa'ee jechuudha. Okay? So asitee kanatti fakkeenya kanatu jira dafee kan jedhu kana asitee kanatti bakka isaa bu'ee jechuudha. So asitee kanatti dafee kan jedhu kuni ibsa xumura tahaa jechuudha. Okay? Ibsa xumura tahaa jechuu kana ifama. Asirraa qabu qaba kun asirraa qabu hirriba ka jala sararame. Yes, that's it. Then kan itti aanu fakkeenya kan biraa isa fakkeenya suuta jedhu kanaaf kan bakka bu'e qocaan suuta deema. Qocaan akkamitti deema? Haala kamiin deema? Ni ariifatamoo suuta deemamoo dafee deemamoo suuta deema? Gaafii akkamitti deema? Qocaan jedhu kuni deebiin isa suuta deema. Hiikale? So deebii qocaan suuta deema. Qocaan suuta deema jedha. Qocaan suuta deema. Suuta kan jedhu kuni xumura ibsaati jechuudha. Okay? Hanga amma tokkoo fi lama baranne waa'ee xumura kana irraa jechuudha. Or adverb verbi kana irraa jechuudha. So kan itti aanu sadaffaadhaa fi afuraffaadha. Seellugni afaan Oromoo keessatti bakka guddaa qaba. Ni jabaatas. Kanaaf fakkeenya isaa yoo walii kennine yoo waliin hordofne wanti jabaatu hundi isaatiyyuu ni laaffata. Kun afaan Oromooti. Subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatina. Afaan Oromoo waliin haa guddifnu. Namni barmoota afaan Oromoo keessatti dadhabina qabdan kan barreessuu irratti yakkaahuu ammootiyyuu dubbisuu irratti takkaahuu ammootiyyuu jabinaa fi laafina dheerinaa fi gabaabina irra afaan Oromoo irratti rakkina qabdan gareen afaan Oromoo kan takkaahuu ammootiyyuu gruppiin afaan Oromoodhaa WhatsApp irratti uumamee jira. San keessa seenaatiin baradhaa. Afaan keessan baradhaa. Eenyummaa keessan baradhaa. Isin nama seenaan jalaa hatame. Irran deebi'a. Hin hifadhu. Hin hifadhu. Waan nama hifachiisuu miti. Isin nama seenaan jalaa hatame. Nama afaan jalaa hatame. Nama eenyummaan jalaa hatame. Oromummaan keessan nama isinirraa dhiitamaa jirtu. Nama isinirraa dhiitamteedha. Seenaa bara dhibbaa har'a qubeen generation takkaahuu ammootiyyuu dhaloonni qubeedha. Hojiitti jijjiirree afaan keenya, eenyummaa keenya, aadaa teenya, dachii keenya yoo harkatti hin deeffatin kan amma itti jiramu wanta sirriitti surrii namaa cabsuudha. Kanaaf ammootiyyuu itti gaafatamummaan sii fi anarra jira. Ani itti gaafatamummaa kan koo nin ba'a. Atis itti gaafatamummaa kan kee bahi. Wanta nurraa eegamu bahuun dirqama keenya. Hayyoota keenya kan mana hidhaa jiran Rabbi nuuf haa baasu. Kan baasu Rabbii fi ummata keenya. Rabbii fi numa. Qabsoo itti jirrutti haa jabaannu. Gargaarsa woboos godhaa. Woboo dhihaa, woboo bahaa, woboo kaabaa, woboo kibbaa. Ijoollee keenya kan bosona keessa jiran gargaarsa godhaa fi wal ijaaraa gargaaraa. Uummanni Oromoo yoo hin hidhatin waan isa fakkaatu yoo hin qabatin yoo wal hin ijaarin yoo wal jala hin deemin yoo wal hin dhagahin bilisummaa miti. Caafii bilisummaatu sirritti itti ulfaata dhandhamuun jechuudha. Barmoota kiyya kanumaanin xumura. Dubbiin namaan deema hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagaa yannaa jiraadhaa.